Tole akkam jirtu nagumaa fayyaadhaa yeroo darbee mata duree tokko irratti dhiyeesseen ture keessattuu pirezenteeshinii akkamitti dhiyeessinaa waan jedhu isa hojii wal qabatee gaafiinni yeroo dhiyaate PowerPoint akkamitti qopheessinaa PowerPoint gaarii thesis defensive akkamitti qopheessinaa waan jedhu irratti gaafiin muraasni ka'ee jira. Gaafii sanarratti hundaa'ee anis waan beekurraa waan tokko isiniif qooduuf ka'ee jechuudha. Egaa preparationiin PowerPoint baay'ee barbaachisaadha. PowerPoint gaarii qopheessuun waan qabxii keenya dabalu kan guddisu keessaa isa tokkodha. PowerPoint keenya immoo akka gaariitti yoo qopheessine isa sanarraa namni waan sana ilaalu sirriitti waa hubachuu danda'a. Akkasuma immoo wantoota keenyallee nu ibsuu danda'a jechuudha. Kanaaf PowerPoint bareeda qopheessu baay'ee murteessaadha. Kanaaf anis maaltu ta'uu qaba waan jedhu irratti dhiyeessee dhiyeessii kiyya kana keessatti inni jalqabaa outline PowerPoint maal qabata katiinsi waan jedhu ilaalla. Akkasuma immoo slide structurein isaa maal fakkaachuu qaba waan jedhu akkasuma immoo font wal darbatee size akkamii akkasuma immoo type akkamii fayyadamnaa waan jedhu kana ilaalla. Inni biroo halluun nuti fayyadamnuu fi backgroundiin maal ta'uu qaba waan jedhu kana kaasnaa. Dhumarratti spelling and grammar checking wajjiitiin wal qabatee dhimmoota jiran kaasnaa. Egaa akka jalqabaatti yoo jalqabne egaa PowerPoint keenya slaidii keenya akkuma jalqabneen peejiin jalqabaa irratti mata dureen teesisii keenya yookaan taayitil jiraachuu danda'u qabaata. Maqaan keessan akkasuma immoo maqaan advaayizara itti aanee ammootu dhaabbanni yuunivarsiitiin sun jiraachuu danda'u qabaata jechuudha. Zan erga isa xumurree booddee kan itti aanu outlineidha. Slaidii lammaffaa irratti outline yookaan immoo qabiyyee presenteeshinii keenyaatu hammatama. Egaa qabiyyeen presenteeshinii kun yuunivarsiitiitti garaagarummaa qabaata. Garuu common kan ta'an jiru jechuudha. Isaan keessaa background of the study, statement of problem, objective of study, research question, significance of the study, delimitation of the study, conceptual framework. Inni kun optional keessattuu toopikii dhimmi dependent variable fi independent variable hin jirre keessatti conceptual frameworkiin baay'ee nu barbaachisu. Garuu dhimmi akkasii yoo jiraata ta'e conceptual frameworkiin jiraachuu qaba. Then research methodology nuti fayyadamne maal inni waan jedhu then results and discussion dhumarra conclusion and recommendation isaan kunniin outline keenya jechuudha. Presentation keenya isaan kanneen irratti xiyyeeffata. Bakka slaidii lammaffaa irratti presentation outline bakka jedhutti wantoonni kunniin tarraa'uu danda'u qabaatu jechuudha. Egaa isaan kunniin teesisii guutuu fi teesisii proposal irratti garaagarummaa qabu. Proposal irratti hanga research methodology qofatti kan nuti deemnu jechuudha. Result and discussion akkasuma conclusion and recommendation final research keenya irratti hammatamu jechuudha. Egaa asirratti maal inni yommuu dhiyeessitan you have to follow the order of your outline for the rest of the presentation. Presentation keessan keessatti outline keessan hordoftanii deemuu danda'u qabaatan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo background irraa jalqabne backgroundiin dura statements of problem akkasitti order isaa eege wal jala maqoo wal jala deemu wal jala jijjiiramu hin qabu jechuudha. Then presentation outline keenya irratti yoo danda'ame slide tokko irratti pointii tokko qofatu jiraachuu danda'u qabaata jechuudha. Gama birootiin qabxiin lammaffaan slide structureidha. Slide structureetiin wal qabatee egaa sliding keenya cinqamuu qabu jechuudha. Keessatti pointiin baay'een jiraachuu hin qabaatu jechuudha. Hanga danda'ameen yoo danda'ame jechoota gaggabaabaa ta'anii kaa'uu danda'u qaban. Inumaayyuu maal inni odoo senteensonni yookaan himoonni nu dhiyeessan suniyyuu guutuu ta'uu baatanii ni filatama. Amma PowerPoint yoo jennu mataa isaatiin jechoota paawarii qaban pointiiwwan humna qabanidha keessatti qabu. Kanaaf isa kanarratti sirriitti of eeggachuu qabna.
we have to be avoid wordiness እና jechoota baay'ee wanna akkasiisan hir'isuu danda'u qaban jechoota ijoo ta'anii fi fireezota innumaa maal jedhama yoo danda'ame dhimmichi laayinii tokko irratti dhume ni jaallatama. Yoo sanarra baay'ate laayinii lama ol odoo darbuu baatee ni filatama. Maaliif laayinii lama ol kan 3-4 ta'a isa san keessaa isinii miti nama PowerPoint sana ilaalu miti isinummaanuu ijoo dubbii achi keessa argachuu ni rakkatu jechuudha. Kanaaf hanga danda'ame strategy 6x6 rule kan jedhu san fayyadamu. Maayinni 6 line of text yookaan immoo 6 words per line isa jedhu sana yoo fayyadamne gaariidha. Laayinii tokkorra jechi 6 minimum yoo jiraate waan gaarii ta'a. Hamma danda'ameen isa sana dheeressuun yookaan gabaabsuun dheeressuun barbaachisu hanga danda'ame gabaabsuun irraa eegama jechuudha. Inni biroo yommuu PowerPoint keenya irraa achirraa dhiyeessinu hanga danda'ameen yeroo tokkotti pointii takka mul'isaa yoo deemne gaarii ta'a jedhama. Kun maaliif fayyada? Irra caalaatti audienceonni attentionii akka fudhatan akka argatan yeroo tokkotti guutuu isaanii walitti mul'isne dubbisanii fixuu danda'u jechuudha. Kanaaf takka takkaatiin pointii yoo kennaa fi deemnu more presentation keenya irratti focused ta'u yookaan immoo xiyyeeffannoo kennu jechuudha. Inni biroo PowerPoint yoo qopheessinu eeggachuu qabnu foontiidha. Foontii wal qabatee waa lama kaasna font size fi font type isaati. Font size wal qabatee hanga danda'ameen taayitiliin odoo 36 caaluu baatee yookaan 36 gadi odoo gadi bu'uu baatee gaariidha. 36 waan gaarii ta'a jechuudha. Then main pointiin yookaan immoo qabiyyeen keessaa 24 hanga 28 jidduu kana keessa odoo ta'ee ni filata. Asirratti wanni eeggatamuu qabu maali? Consistency jiraachuu qaba. Yoo toppikiin keenya 36 ta'e hundinuu 36 ta'uu qaba. Qabiyyeen keessi immoo foontiin keenya 24 yoo ta'e guutuun isaa 24 ta'uu qaba. Yoo 28 ta'e 28 ta'uu qaba. Inni tokko 28 inni tokko 29 24 garaagarummaan akkasii jiraachuu qabaatu jechuudha. Consistency yookaan wal fakkaachuun waan baay'ee barbaachisaa ta'edha. Inni biroo standardized font type ta'e fayyadamuun mostly times New Roman advisable. Yaa gosa hedduu fayyadamuu dandeenya. Garuu isa kana yoo fayyadamne times New Roman isa jennu fayyadamne irra fudhatama qabaata hawwataalleedha. Sanaatiin ala kabiraallee fayyadamuu dandeenya rakkoo hin qabu. Garuu font typing keenya jalqaba hanga dhumaatitti wal fakkaachuu danda'u qabaata. Bakka tokkotti kan biraa bakka biraatitti typii fontii biroo fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Inni pointiin biroo irratti xiyyeeffachuu qabnu kalarii fi baakgiraawundii wajjiitiin wal qabateeti. Egaa yeroo hedduu PowerPoint yommuu dhiyeessinu keessattuu leenjii fi dhimma adda addaatiif ni bareechina. Kalarii adda addaatti fayyadamna. Teessis irratti illee akkasumatti fakkaachuu malata jechuudha. Naa inumaayyuu hanga danda'ameen odoo kalarii fayyadamuu baannee ni filatama. Maaliif kun scientific paperidha kan dhiyeessitan wanna argannoodha kan isin dhiyeessitan waan scientifically test ta'e wanni isin dhiyeessitan. Kanaaf kanarratti wanni isin bareechuuf cinqamtanii jiraatu jechuudha. Kalarii fayyadamuurra yoo danda'ame immoo bold yoo goone ni filatama. Maaliif wanni bold goone sun attentionii harkisaa nus ijoo dubbii achirraa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isa kanarratti sirriitti eeggannaa gochuu qabna. Maaliif hanguma kalarii baay'ee fayyadamnu decorationii irratti baay'atu namoota yaada isaanii harkaa qoqqooduu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni finding keenya irratti akka of eeggatan gochuu danda'u qabaanna. Na kalarii garagaraa gubbaa irratti diimaa magariisa maal akkas jennee kalarii garagaraa keessa maknee nama burjaajessuu wanti jechuu hin qabnu jechuudha. Kalarii bifa tokko fayyadamna. Yoo kalarii fayyadamu dirqama ta'e immoo baakgiraawundii isaa wajjin ni deema moo hin deemu waan jedhu sana sirriitti ilaalu. Fakkeenya baakgiraawundiin isaa adii ta'e gubbaa irratti wanti keelloo yoo ta'e sirriitti mul'atu jechuudha. Kanaaf akka mul'atutti fayyadamuun nurraa eegama. Inni biroo spelling and grammariidha. Kanaaf yaa proofreadingiin baay'ee barbaachisaadha. PowerPoint keessa yommuu qopheessitan proofreadingiin baay'ee barbaachisaadha. Maaliif wanti nuti
dhiyeessinu sun keessa spelling erroriin yookaan misteekiin jiraata taanaan gaafii keessa nu galcha jechuudha. Maaliif islaayidii 20 yookaan 30 kana keessatti namni sirnaan waan kana hin qopheessin guddaa irratti hangam dogoggoruu danda'a waan jedhu kun namoota san keessatti gaafii uumuu mala jechuudha. Kanaaf hanga danda'ameen spelling errorii fi misteekiin akka hin jiraan irra deddeebinee dubbisuun beekama. Sana qofa odoo hin ta'in immoo repeated words jiraachuu malu. Isaan sana sirriitti keessaa baasuu qabna. Waan hin gabaabbachuu waan qabu barreeffamichi gabaabbachuu waan qabu hanga danda'ameen jechoota akkasii sana eeggachuu qabna. Gama birootiin immoo dogoggorri giraamarii illee akka hin uumamne sirriitti itti xiyyeeffachuun nurraa eegama jechuudha. Egaa wantoota kanneen irratti sirriitti xiyyeeffachuu danda'uu qabaanna. Yoo akkanatti PowerPointii keenya qopheessine PowerPointiin keenya hanga tokko bu'aa qabeessaa fi hawwataa ta'a jechuudha. Egaa akkuma waliigalatti wanni har'a kaasne PowerPointii keenya irratti outline qabaachuu danda'uu qabaata. Outline isaa qabiyyeewwan ijoo qabachuu qabaata. Structurein isaa immoo baay'ee bal'achuu qabu. Hanga danda'ame jechoota filatamu laayinii tokko hanga lamaatitti dhumuu danda'uu qabaata jechuudha. Jechoota himoota dhedheeran kan guutame ta'uu danda'uu qabaatu. Inni biroo font type saayizii constant ta'eetii fi type constant ta'e fayyadamuun filatamaa ta'a. Kalariin nuti fayyadamnu ammoo yoo danda'ame gurraacha qofa odoo ta'e kalarii bifa odoo fayyadamu baannee ni filatama. Ijoo agarsiisuu barbaannu bold goonee guddisuu dandeenya waan ta'eef qabxiin inni shanaffaa baay'ee murteessaa ta'e immoo proofreadingidha. Spelling and grammar error keessaa hambisuuf proofreadingiin irra deddeebinee sirriitti waan qopheessine san dubbisuun baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Egaa isin fayyada jedheen yaada. Ergaa kana hiriyoota keessan biroo barnoota irra jiranii akka qooddan carraa kanaan isiniif eeruu barbaada. Isinis peejii kana like share gochuutiin deeggarsa isinirraa eegamuu fi odeeffannoon akka bal'inaan nama hedduu bira gahu akka deeggartan isin gaafadha. Galatooma.